Namni eegi nagaa qabaannee nagaa laannaa fi luba keenyaan immoo waaqa osinaa eebbisuu waan nu tajaajiltanii fi ennaa warra faarfatanis daballee yoo eebbifnee dabalamnee eebbifna malee rakkina hin qabu. Warra waan karaa adda addaas ergaa dabarsanii hundumaa warra dhaabatanis waaqa waldattii kana guddisaa jira. Galanni isaaf haa ta'u. Inni itti ulfaatu. Nuyi gajjennaa inni ola jedhu. Akkuma kanaan dura wanni taanee har'a torban sadaffaadhaan itti fakkaate. Hundulloomee dogoggoruu baadhe. Haa ta'u iyyuu malee korfanarraa waa'ee maalii barre? Waa'ee maalii barre? Abeet? Waaqayyo jaayila jalqabuusaa seetanni immoo asirratti ka'uusaa. Macaafa qulqulluu keessaa eessa dubbifanne? Abeet? Yeroo uumamaa boqonnaa lamaa lakkoofsa 18:25 sarraa kaafnee adeemne mini waa'ee maaliiti? Mata dureensaa waa'ee maaliiti? Gaa'ila mudaa hin qabne kaneewu gaa'illi eessatti jalqabe? Gennata keessatti jalqabe, kanaan mudaa hin qabu. Gaa'illi attamitti jalqabe? Cubbuu dura jalqabe, kanaan mudaa hin qabu. Gaa'illi attam dirjitii tokko malee utuu wanta lafarratti arginu utuu hin uumamin Waaqayyoo fi maatiin tokko wal arganii akka kanatti jalqabe jechuudha. Kanaaf gaa'ila mudaa hin qabne, gaa'ila maamooti isaa Waaqayyoo ta'e, gaa'ila jaarsee dhaqee Addaamii fi Hewaanii fi haasa'e Waaqayyo ta'e, gaa'illi gaa'ila isaanii dhaabe Waaqayyo kan ta'e, kan gennata keessa kaa'e, kan isaan uume Waaqayyo kan ta'e. Waaqayyo waan hundumaa ta'uu danda'a moo hin danda'u? An keessanis akkasuma dhaabee, an keenyas an koos akkasuma dhaabee galanni isaaf haa ta'u. Itti aanee waa'ee maaliiti kan dubbifanne immoo torbaarraa? Abeet? Dubbadhaa maal? Waa'ee Ribqaa fi Siyaaqi gaa'ila attamiiti? Abbaa manaa attamiiti argame? Abbaa manaa cal jedha hin dubbatu. Calluma hidhee ta'a. Isheenoo nama dubbattuuni, nama haasoftuu, nama haasaa beektuu, nama dhugaa beektuu, nama karaa Waaqayyo irra deemtuu. Gaa'ila isaanii yoo jalqabaa yoo laaltanii hamma dhumaatti seera uumamaa boqonnaa meeqa? 24 Waaqa osinaa eebbisu. Seera uumamaa boqonnaa 24 irratti yoo dubbifattanii kutaa kutaadhaan dubbifattu isin garuu waan itti ariifattan hin qabdan galgala dubbifachuu dandeessu. Ijoollee wajjin walitti dachaatanii walii wajjin akka itti haxannaatan akka itti qoratanii isinitti himne irratti fakkaataa. Yoo irraanfattan garuu calluma jettanii qulqulluudhuma dubbii Waaqayyoo kana dubbiftu. Humna qaba moo hin qabu? Qulqulluuma dubbii Waaqayyoo kana dubbiftu. Waa'ee dubbii Waaqayyoo kana irratti namicha tokkotu ture. Harmeessaatu waggaa 22 ol dhukkubfatee urgaa jedhamaa maqaan isaa gara Gindabaratii. Meettaa roobii dhufeetu bite, macaafa kana bitee namichi yoonni bituu dhufu mataarra kaa'a. Achuma seexanni iyyiiti. Kanarraa kan hafee waan kan biraa barees hin qabu innis. Mataarra kaa'ee innis dhaqee harmeessaa nama waggaa 22 dhukkubfatee siree kaatee siree irraa kaatee deemtee haati daggafaan deemtee dinqisiifatan. Humna qaba moo hin qabu? Garuu akka itti jiraatu jedhee namni isaan gorsa hin jiru. Qoricha tolan kennaanii sumunii fudhatu. Namoonni itti yaa'aniitu sumunii fudhaniitu sumunii sanaa immoo galgala dhaqee dhugu. Waaqayyo garuutti waan hojjeta. Kan isin dhibu humna isaaf jedheeti. Namoonni achitti yaa'anii Gindabaratiin guutanii baay'ee namooti karaa daggafaa wangeela argatanii har'a waldaa keessa guutuudha. Biyya kanas ijoolleen isaanii jirti. Natti fakkaata kan abbaa Tasfaayee kan jedhamtu tarii iddoo jirti ta'a, tarii iddoo kan biraa jirti ta'a. Waaqayyoof galanna ta'uu humna qabaachuu Waaqayyo argina. Kan ammoo miti jaarsolitti fo'amte intalli tokko Molikkee kan jedhamtu.
waan namni barreessu hin jiru sartee ofuuti karaa amboo garasi karaa gincin gaanii sartee ofuu dhaqanii bakka elbataa dhaqaniitu gaditti bu'u iddoon kun hundumtu siniif keessummaadha anaaf garuu lafanii miila koon deemee dhaqee wangeela lallabe wanta ta'eef isinitti himu humna wangeelaa kanaa isinitti himuuf barbaadeeti namni barreessu hin jiru waaqayyoo ija koonaa banennaa ija ishee bane wangeela dubbisuutti kaatee faarfannaatti kaatee barreessiti dabdaabbee yoo namitti erge garuu waan tokko dubbisuu hin dandeessu sana micaafetti ergu wangeela dubbifti wangeela ala gubaa'ee jaarsoliin caafti waan hundumaan gooti waaqayyo ija namaa baneetu hojii hojjechuu hin danda'a waaqayyo miila namaa baneetu karaa deemsee kun obboleessa keenya biyya meeqa keessa ba'ee du'a meeqa keessa ba'ee biyya hin beekne biyya obboleessa obboleettii hin qabne biyya yookiin amalli isaa namaan galamne keessa fidee nu gidduu dhaabemni hin godha moo hin godha gooftaan keenya wangeela kanatu har'a anaaf isiniif hojii guddaa hojjeta abbaa manaaf haati manaa wal dhaggeeffachuu wal dhaga'uun barbaachisaadha kan jedhu jireenya Ribqaa fi jireenya Yisihaaq keessatti argina wal dhoksuun hin barbaachisu waan fedhe yoo ta'e wal dhoksuu hin barbaachisu horii argatta wal dhoksuu hin barbaachisu jireenya argatta wal dhoksuu hin barbaachisu nama barbaaddan wal dhoksuu hin barbaachisu har'a immoo nama gaa'ela akkasii tokko argina gaa'ela dinqii ta'ee amma boleessi keenya jira jedhee yaada ishoo isaan nu dubbisu gaa'ela kanaa abboota firdii boqonnaa 13 dubbifadhaa kottaa inni irraa torbaarraa warra kaleessaa miti warra kaleessaa wal argeetu hin ta'in warri kaleessan dhufin abboota firdii macaafa kan dubbifattan jirtu macaafa qulqulluu keessaa yoo hin jirru ta'ee amma dhageenya jechuudha gurra keenya qabnee dhaggeeffannaa ija keenyas barannee dhaggeeffannaa sirriitti hubannaa maal jedha dubbiin kun tokko tokko isaa irratti galtanii irratti haasa'uu dandeessu ammaaf garuu akkuma kanatti dhageenya sagalee waaqayyoo boleessi keenya nuu dubbisu waaqa osaana eebbisu tole maqaa gooftaan dubbisaa macaafa abboota firdii boqonnaa 13 mata dureen isaa dhalachuu Simsoon abdachiifamuu isaa jedha tokko kaaseen dubbisa Israa'eloonni ammoo waaqayyo duratti waan hamaa hin hojjetan kanaafis waaqayyo dabarsee waggaa 40 fi harka warra Filisxeemotaatti isaan kenne yeroo sanatti biyya Zooraa sanyii Daan keessaa namni Manu'aa jedhamu tokko ture haati manaasaas dhabduu waan turteef dhalan godhanne yommus ergamaan waaqayyoo haadha manaa namichaatti mul'atee ati dhabduu waan taateef dhalan godhanne amma garuu in ulfooftaa ilma sindeessa kanaaf si'achi daadhii wayinii yookiis waan nama macheessu dhuguutti waan xuraas nyaachuutti of eeggadhu kunoo in ulfooftaa mucaan ati deessu kun garaa kee keessaa jalqabee waaqayyoof addaan waan ba'eef qarabaan mataa isaarraa hin ga'in mucichi Israa'eliin harka warra Filisxeemotaa jalaa baasuuf jira jedhe yommus dubartittiin gara abbaa manaa ishee dhaqxee namni waaqayyoo inni bifni isaa akka bifa ergamaa waaqayyoo guddaa sodaachisaa ta'e tokko gara koo hin dhufe ani eessaa akka inni dhufe isan gaafanne innis maqaa isaa anatti hin himne garuu kunoo in ulfooftaa ilma sindeessa mucichi garaa kee keessaa jalqabee amma guyyaa du'a isaatiitti waaqayyoof addaan kan ba'e waan ta'uuf egaa daadhii wayinii yookiis dhugaatii nama macheessu hin dhugin waan xuraa'aa tokkollees hin nyaatin naan jedhee jetteen Manu'aan yommus yaa gooftaa namni waaqayyoo inni ati ergitee turte suni deebi'ee gara keenya dhufee mucaa dhalatu sana attamitti akka guddifnu nutti haayimuuf sin kadhadhaa jedhee waaqayyoon kadhate waaqayyo kadhata Manu'aa hin dhaga'e ergamaan waaqayyoo ammoo gara haadha manaa Manu'aa hin dhufe isheen yommus maasii keessa turte abbaan manaa ishee garuu ishee biran turre isheen ariitiidhaan gara abbaa manaa isheetti fiiddee kunoo namichi inni gaaf tokko gara koo dhufee ture ammas anatti mul'atee jettee itti himte kanarratti Manu'aan ka'ee haadha manaa isaa duukaa bu'ee
gara namichaa dhufe. Dubartii kanatti waa kan hime sii jedhee gaafannaan namichis eeyyee anaa jedheen. Manu'aan ammoo namichaan dubbiin kee yommuu raawwatamu seerri mucichi ittiin jiraatu wanti gochuun isaaf ta'us maalii jedhe. Yommus ergamaan Waaqayyoo sun Manu'aadhaan dubartiin kun waan ani isheetti hime hundumaatti of haa eeggattu. Isheen waan ija wayinii irraa hojjetamu hundumaa akka hin nyaanne, daadhii wayinii yookiis dhugaatii nama macheessu akka hin dhunne, waan xuraa'aa akka hin nyaanne, waan ani ishee abboome kana hundumaa haa eegdu jedhe. Ergasii Manu'aan ergamaa Waaqayyootiin xobbaallaa reetii tokko qopheessinee amma siif dhiyeessinutti adaraa xinnoo nuuf turii jedhe. Namichi ergamaa Waaqayyoo ta'uusaa Manu'aan hin beekne turre. Ergamaan Waaqayyoo sun garuu ati yoo ana argisiifte iyyuu ani nyaata kee nyaadhu, qalma gubamu dhiyeessuu yoo feete immoo Waaqayyoof dhiyeessii jedheen. Manu'aan immoo ergamaa Waaqayyootiin dubbiin kee yommuu raawwatamu ulfina akkasiif kennanutti maqaan kee eenyu jedhe. Ergamaan Waaqayyoos Manu'aadhaan maaliif maqaa koo gaafatta ree? Innoo dinqisiisaa namni bira ga'uu hin dandeenyedha jedhe. Kana booddee Manu'aan xobbaallaa reettii fi kennaa midhaanii fuudhatee kattaa tokko irratti Waaqayyoo si dinqii hojjetuuf aarsaa hin dhiyeesse. Manu'aanii fi haati manaasaa gara aarsaa sanaa in ilaalu turan. Arrabni ibiddaa iddoo aarsichaa gara Waaqaatti yommuu ol ka'u ergamaan Waaqayyoo arraba ibiddaa sana keessaan ol ba'uusaa arganii Manu'aanii fi haati manaasaa adda isaaniitiin gadi gombifaman. Kana irratti namichi sun ergamaa ta'uusaa Manu'aan hin bare. Ergamaan Waaqayyoo sun ergasii deebi'ee Manu'aa fi haadha manaasaatti hin mul'anne. Yommus Manu'aan haadha manaasaatiin nuyi Waaqayyoon erga argine dhuguma du'uu keenyaa jedhe. Haati manaasaa garuu deebiftee fi Waaqayyo nu eeggachuutu barbaade qalma gubamuu fi qalma midhaanii nurkaan fudhatu. Kana hundumaa nutti hin agarsiisu. Dubbii kana hundumaas nun dhageessisu ture jetteen. Dubartittiin ilma deessee maqaa isaa Simsoon jettee moggaafte. Mucichis hin guddate, Waaqayyo immoo isa hin eebbise. Simsoon mandara buufata Daan keessa utuu jiruu Zoraa fi Eshitaa'ol gidduutti afurri Waaqayyo isa tuttuqee yaada isaa hin kaasa ture jedhu. Kaasuu hin jalqabee. Waaqayyo sinaa eebbisu. Amma gaa'ela attamiiti jedha. Gaa'ela attamiiti gaa'elli kana keessatti arginu. Hin dubbiftuu sana duuba achiin dubbisaa jira. Gaa'ela attamiiti jedha. Namni kamiyyuu gatii qaba. Maaliif gatii qaba namni hundumtuu? Bifa Waaqayyootiin uumamee, fakkeenya Waaqayyootiin uumamee, seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 yoo laalle Waaqayyo nama akka bifa isaatiitti uume, nama uume immoo dhiiraaf dubartii uumeedha. Gaafa sanaa qabee waa'ee maatii, waa'ee gaa'elaa akeeka Waaqayyo qabu yookiinis immoo sagantaa Waaqayyo qabu achi keessatti argina. Jara kanas ammas maatii kana gaa'ela gati qabeessa, gaa'ela Waaqayyotti tolu, gaa'ela namatti tolu, gaa'ela biyyatti tolu, gaa'ela ijoolleetti tolu, gaa'ela abbaa manaatti tolu, gaa'ela manaatti tolu asitti argina. Gaaffii baay'eetu jira. Gaaffii kana keessa hin gallu. Garuu haa ta'uyyuu malee Manu'aa attamitti ilaalla? Nama attamiiti? Haadha manaa Manu'aa immoo attamitti ilaalla? Eeyyuu maqaan ishee asitti maqaa hin qabdu. Haadha manaa Manu'aa kan jedhudha. Booddee harmee Saamsoon jennee waamuu hin dandeenya eegii dhala godhatanii. Garuu waa'ee dhalaan beennoo jedhan. Amma ergamaa Waaqayyoo dhufee yoo inni itti dubbatu maal goote? Fiiddee dhattee abbaa manaatti himte. Namichi tokkotu dhufee ergamaa Waaqayyoo fakkaata. Kanaafi dhala godhattu jedhee dhala godhattu kana immoo gini jedhe. Waan nama macheessu, waan nama miidhu, dhugaatii nama miidhu hin dhuginii jedheetu itti himen. Kana immoo natti himeette. Eentummaan bara sana jalqabe laata jenna macaafa qulqulluu keessaatii. Haa ta'uyyuu malee
maanuwaani isa kana hin amanne. Kana booddee dhaqee kadhate Waaqayyoon. Kadhate Waaqayyo immoo maal godheedha? Lakkoofsa 8 yoo dubbifattan. Macaafa qulqulluu keessan. Macaafa abboota firdii boqonnaa 13 banadhaa mataa. Maal godheedha? Maal godhe Waaqayyo? Hin dhagaye moo hin dhageenye kadhannaa isaa? Hin dhagaye Waaqayyo kadhannaa namaa dhagaa. Kana booddee mucaan hin dhalata jedhameera amma immoo kan kadhate eewu Maanu'eel. Kan ergaan daganaa deebi'ee dhufe immoo eewutti dhufe. Haadha manaatti dhufe. Waaqayyoon dogoggoru. Wallaalaas beekaa godhaa yoo maqaan qabdu ta'es maqaa ishee beekan. Lafa isheen jirtus beeka. Maasii keessattuu jirtu dhufeetti mul'ate ammas. Fiiddee dhattee abbaa manaatti himte. Abbaa manaatti himte kunooti kottu laa namichi inni dheengadda addaa irraa itti. Maanuwaanoo duukaa dhaqe moo hiikoo maaloo maatiin hawaamti jedhee manatti hafe. Duukaa dhaqe hin abboomameef. Hin abboomameef mini. Duukaa dhaqee maal godhe? Hin gaafate. Jajjabaatee gaafate. Jajjabeessa gaaffiitti. Namichi inni dubartii kaatti dubbate sii jedhe malee abaluu hin jenne isheedhaanu. Maanuwaamti mataansaayyuu. Kana booddee anaa jedhe maala goona ree amma mucaasa dhalatu anaa guddisaa ho'ette kana godhaa jette mataarraa naadinaa jette rifeensarraa naadinaa jette amma jirutti akka itti jiraatu jette mucaa kana gochuudhaaf nuyi beekumsa isaa ogummaa isaa hin qabnu. Isa Waaqayyo fo'ate kana geggeessuudhaaf hin dandeenyu attam goonaa jedhanii gaafatan. Itti himeeraa irra deebi'ees itti hime. Irra deebi'ee itti himee hin fudhatanii Maanuwaa fi haati manaan fudhatanii ergama Waaqayyootiin si geggeessinaa taa'i xinnoo ishee waa nyaadhu waa qammasi deemeedhaan. Maal jedheen immoo waan gootan eewu kennaa jedhe. Kan dhiyeessita Waaqayyoof dhiyeessaa malee ani ergaan dhufe ergaa koo raawwadheeraa jedhee itti hime. Haa ta'uyyuu malee haadha manaa Maanuwee fi Maanuwaa attamitti ilaalla? Tokko moo garaagarummaa qabu? Yaadaan tokko garuu garaagarummaa qabu. Garaagarummaa isaanii argite jettu abbaan sodaata. Isa sodaata dhiira sodaata maandataa jirmoo. Abbaan sodaata. Maanuwaa sodaate mini abbaan gorse immoo kennaa gorsaa qabdi moo hin qabdu? Kennaa gorsaa qaba. Maal jette? Utuu nu ajjeesuu barbaada ta'eeti aarsaa keenya kana nurraan fudhatu Waaqayyoon godhu kanaa ayizoo ittiin jette mini. Ayizoon dhiira jabeessaa maxinoon sangaa jabeessaa jedhu warri keenya uumammaa kan. Dhiira yuutuu hin ta'in ayizoon haadha manaas hin jabeessa abbaa manaas hin jabeessa. Ayizoo yoo haati manaa itti harkarra keessee ayizoo abbaa manaa koo sin jaalladha hoo itti. Gannoo isa badheessa kana yoo ho'atutti dhaga'ama mini. Itti dhaga'ama moo itti dhaga'amu? Ayisoo obboleessa koo ayisoo obboleettii koo jedhanoo waan baay'eetu itti dhaga'ama. Haati manaa Maanuwee nama akkasii karakterii akkasii yookiinis immoo amala akkasii qabduudha. Maanuwaanoo innis qaba. Haa ta'uyyuu malee inni dhiiraa isheen dubartiidha. Dubartii yoo taateyyuu wal gargaaranii tokko ta'anii jiraachuudhaaf fuula Waaqa dura deddeebi'uudhaaf yaadni isaanii akka tokko ta'ee asitti argina. Walitti dhufeenyi isaanii baay'ee kan nama dhibuudha. Isa kana dhabanii Ribqaa fi Yisihaaq. Ribqaa fi Yisihaaqii isa dhageesse dhattee itti himteetti maaliif itti himuu dadde? Ishee kanatti yoo dubbate Waaqumatu ergaatti ergemni. Isheetti isa yoo dubbate Waaqayyo mini. Waaqayyo dhattee abbaa manaatti mini dhaqitti jedhee dubbateera. Garuu michuu walii goddanyaa walii ta'uu isaanii kan argisiisu asitti kan Ribqaa fi kan warra kanaa yoo laallu wal bukkee qabaatii qoradhaa laalaa amma hunda isaa qorachuu hin dandeenyu maaliif lallabarra jira waan ta'eef daqiiqaan koos muraasa waan ta'eef haa ta'uyyuu malee Maanuwaanii waan tokko godheera.
Kan inni godhee Waaqayyoon naqee kadhateera. Kan inni godhee Waaqayyoon eeggateera. Kan inni godhee haadha manaasaa wajjin. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko wardi tokko addana keessa jira. Waa'ee maaliiti? Sagaleen tokko addana keessa jira. Waan maanuwaa fi abbaa manaa fi haati manaa dubbatan dhageessa ittuma. Utuu maal godheeti? Maanuwaan nan du'aa duukoo ta'e moo duu keenya jedhe. Amma du'aatti wajjin duunaa jechuudha. Haadha manaa wajjin. Abbaa manaa wajjin. Kanaaf waan tokko waliin dhosine duu keenya Waaqayyo hojii keenya banamee Waaqayyoon arge waanta ta'eef yoo aarsaa sana keessa ergamichi tokko garuu isheen nama Waaqayyoon sodaatus nama Waaqayyoon jaallatu maatii Waaqayyoof buluu yommuu arginu nama dhiba. Ayyaana Waaqayyo kenneen lamaan kun wal tajaajilan. Ayyaana Waaqayyo isaanii kenne asitti isaanii gidduutti argina. Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 yoo argitanii dubbifattanii galtanii dubbifachuu dandeessu. Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 ayyaana Waaqayyo isinii kenne walii keessan tajaajilaadha. Walii isaanii tajaajilamoo hin tajaajille. Wal kabajamoo wal hin kabajne. Ulfina walii kennamoo ulfina walii hin laanne. Wal galateeffatamoo wal hin galateeffanne. Jarri kun baay'ee moodelii ta'u waa'ee maatii kiristaanaa irratti. Maatiin kiristaanaa eeggachuudhaa fi kunuunsuu barbaadaa innee mata duree keenya kaawwanneerra. Maatiin kiristaanaa eeggachuu fi eeguu tissuu guyyaa halkanii guyyaa eeguu barbaachisa jechuudha. Utuu itti himne ta'eeti ergaan kun isin dhufu. Iftooma walii ta'uun silaatii waan gaarii waan baay'ee godha ture utuu Ribqaa fi Siyaaqii akka Maanu'ee fi haadha manaasaa kana walii galanii waliin mari'atanii hojjetanii nu ta'eeti waan dinqii Waaqayyo ijoollee isaanii keessatti hojjete. Garuu Waaqayyo jalqabeeyyuu gaariima jalqaba Waaqayyoon dogoggoru. Garuu isa Waaqayyo gaariitiif jalqabee hojii keenyaan amala keenyaan booressuu dandeenya. Walitti himuu dhiisuudhaan, wallossuu dhiisuudhaan, waan argannu wallossuu dhiisuudhaan. Ilaa kaan argadhe jaartii ko, ilaa kaan argadhe abbaa manaa ko, ilaa kaan argadhe haadha manaa ko, ilaa kanatu naa ta'e jedhanii walaa sobsiisuudhaan. Masilaalee tokkoon argitu warri dheengadda barree darajaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa irratti akka isaan walitti dhufan. Maaliif? Mareen waan gaarii waanta fiduuf. Jireenyi maatii baay'ee kan barbaachisu walii galtee guddaa barbaachisa. Faarsaa 78 lakkoofsa 2 yoo galtanii dubbifattanii hin argitu achitti. Dhalootaa gara dhalootaatti dubbii Waaqayyoo, hojii Waaqayyoo, dhossaa isa bara baraa durii isinitti mul'isa jedha. Afaan koo banadheen dubbadha jedha Waaqayyootu. Dhossaa isa durii isinitti mul'isa jedha. Ijoollee keessanii ganaammoo warra dhalatanitti iyyuu dubbiin kun darbuutu irra jiraa jedha. Dubbiin kun gara hundumaatti darbuutu irra jiraa jechuudha. Amma jara kanan argitu akka isaan itti aarsaa kennan. Kakuu moofaa keessatti akka kanatti hin argine. Saaraa fi Abrahaamiin iyyuu akka kanatti hin argine. Abrahaam qofaa isaa dhiyeesse mini aarsaa. Isatti qofaa beekame. Warri kun garuu abbaa manaa fi haati manaa aarsaa dhiyeessan. Harka Yehuuti kan diriireechi gahaa jiru. Inni sun hin sodaate harkaan qabuyyuu asumatti na fayyadee. Maaliif nama kadhannaatii waa'ee Waaqayyoo sodaa Waaqayyoo qabaa, eebba Waaqayyoo qabaa. Isa kana wanta gaa'ila keessaa waan sadii isinitti hima. Waaqayyo, gaa'ila, hojii. Yeroo baay'ee kana sada waliin manna. Jalqaba jireenya keenya keessatti maal goona? Hojiidha moo Waaqayyo? Tu Waaqayyoon goone immoo gaariidha. Garuu an hojiitti hin fiigan ture. Egiin macaafa kana baree xinnoo ishee sodaadhe iyyuu malee. Hojii fi halkan baanaa, sa'aatiin gallaa, sa'aatiin baanaa. Hojii Waaqayyoof garuu sa'aatiin baanee sa'aatiin nama waan raa'anna. Cubbuun xinnoo fi guddaan qabdu. Soomni cubbuudha moo cubbuu miti?
sa'aatiin eeguun baay'ee barbaachisaadha. Mana Waaqayyoo dhaquudhaaf. Sa'aatii haadha manaa, sa'aatii abbaa manaa, sa'aatii ijoollee eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waan sadii Waaqayyo gaa'ila keessatti inni tokkoffaan Waaqayyoo, inni lammaffaan maatii gaa'ilaa, inni sadaffaan ijoollota maatii. Kun arfanii har'aa waan tokko dubbadheen ture kana shanan. Isa kanaan maal jennu? Waaqayyo inni kun. Inni kunoo abbaa manaaf haadha manaaf ni warra hidhata walii biraa qaban. Isaan kunoo ijoollota maatii ijoollee achi keessa jiran. Isaan kunoo waldaa. Isaan kunoo inni kunoo warra gara Waaqayyoon dhufne warra biyya lafaa jiran akkasin amma hojjechaa jirtan kana shanan hojjechaa jirtu. Waaqayyo wajjin jirtu, gaa'ila keessanii wajjin jirtu, ijoollee keessanii wajjin jirtu, barsiisaa jirtu, mana Waaqayyoo fiddanii barsiisaa jirtu, Waaqoo sinaa eebbisu. Ijoolleen kun immoo kana dhaalaniitu dabarsu jechuudha. Ijoolleen kun immoo kana dhaalanii dabarsu jechuudha. Waan gaarii jalqabdanii, waan gaarii hojjechaa jirtu, isaaniif kadhattanii ergitu akka itti kadhatan baruu isaan achitti ta'anii uchi dhufan immoo warraa wajjin haasa'u, warri immoo hojii manaa fudhatanii galuu. Hojii Waaqayyo hojjetu argina sitti jechuudha. Biyya lafaatti immoo horii walitti buufnee humna keenyaanis lafa dhaquu dadhabne immoo humna keenyaan horii keenyaatiin tajaajilaa irra kadhannaa keenyaatiin. Inni kun shanan jireenya keenya keessatti irraanfatamuun irra hin jiru. Shan immoo booddee isinii kenna. Inni ittaanu gaa'ila keessatti maatiin ijoollee ofii kunuunsuu jechuun ijoollee wajjin yeroo qabaachuun baay'ee gaariidha. Macaafa qulqulluu dubbisuu barsiisuun baay'ee gaariidha. Wajjin taphachuun baay'ee gaariidha. Amanuun baay'ee gaariidha. Wajjin immoo haasa'uun baay'ee gaariidha. Kadhannaa macaafa qulqulluu yommuu dubbifannus isaanii wajjin dubbifachuun baay'ee gaariidha. Ijoolleen keenya kana yommuu arganii kanaan guddatu jechuudha. Ijoollee Waaqayyoon sodaatan, ijoollee Waaqayyoon fakkaatan, daa'ima dargaggoota Waaqayyoon fakkaatan, intala Waaqayyoon fakkaattu, ilma Waaqayyoon fakkaatu guddisaa irraa jechuudha. Sanyii Waaqayyootu lafa kanarratti baay'ata jechuudha. Inni kana gochuu hin danda'u. Maaliif? Baay'ee ulfaataadha waanta ta'eef. Biyyi lafaa hamaadha. Seexannis gubaa isaa taa'aa jira. Akkuma amma kadhannuunis kadhachaa jira nama joonjessuudhaaf. Jireenya namaa keessatti, jireenya gaa'ilaa keessatti, jireenya maatii keessatti guyyaan boqonnaa gaariidha. Guyyaa boqonnaa qabdu. Guyyaa boqonnaa hin qabnu ta'ee sagantaa isaa baajetii isaa baafachuun nurra jira. Maaliif guyyaa boqonnaa barbaachise? Waaqayyotu boqote. Seera uumamaa boqonnaa 2 yoo dubbifattanii, lakkoofsa 2 amma 3 yoo dubbifattanii, Waaqayyo hojii isaa guyyaa meeqa hojjete? Guyyaa 6. Guyyaa tokko maaliif boqote? Maa boqote Waaqayyo? Hin dadhabemni? Hin dadhabemni? Moo nu barsiisuudhaaf? Nu barsiisuudhaaf barumsa keenyaaf akka ta'utti seera Waaqayyoo eeguun immoo nurraa barbaadama. Seera Waaqayyoon eenyu taanaa itti gaafatamna. Kanaaf Waaqayyo waan gaarii asitti inni hojjete keessaa kan arginu guyyaa boqonnaa kana guyyaa gaarii godhee nuu kennuu isaati. Kanaaf waan sadii argina asitti samma. Guyyaan boqonnaa barbaachisaadha, guyyaan gaa'ilaa barbaachisaadha, ijoollee wajjin barbaachisaadha. Warri macaafa kana wanni suufii isaa argattanii hin argitu. Ijoollee fudhatanii gara waldaa dhaquun, ijoollee fudhatanii asiif achi deemuun biyya kanaallee hin deemtu. Biyya keenya waa'ee ijoollee godhachuu malee waa'ee ijoollee guddisuu waan hin beekneef kan akka itti qopheessine. Haa ta'uyyuu malee asiifis hin barbaachisa jedhee yaada. Ijoollee wajjin taphachuun, haasa'uun, guyyaa boqonnaa yommuu jennu abbaan manaas haati manaas boqochuu turre jechuudha. Gaa'ilaa guyyaa gaa'ilaati. Gaafii abbaa manaatu qofaa boqotaa, haadha manaa qofaa boqota. Inni kun boqonnaan jedhamu. Hojii isa manatti hafe fixuudhaaf
mana bira turra malee boqonnaa jechuun ijoollee ofii wajjin maatii ofii wajjin kadhachuu dubbifachuu isa kana ilaalla. Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 8-11 irratti. Gaa'ilaa fi hojii hafuuraa yommuu laallu hojiin hafuuraa Waaqayyoon kadhachuudha, dubbii Waaqayyoo dubbifachuudha, waldaa Waaqayyoo wajjin immoo akka kanatti sagaduudha. Kun sadan barbaachisaadha. Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo wangeela Waaqayyoo dubbifachuu akkasumas immoo maalan jedhe maalan jedhe aduukaan jirtan jechuudha. Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo dubbifachuu akka kanatti immoo waldaa keessa teenyee walii wajjin hojii Waaqayyoo hojjechuu kun sadan baay'ee barbaachisaadha. Maatii Waaqayyoo asitti wal geenye jechuudha. Maatii Waaqayyoo jaallatu, maatii Waaqayyoo barbaadu asitti wal geenye waanta ta'eef hojii guddaa nu hojjennu tokko isa kana jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee har'a ijoolleen Waaqayyoo gaa'ilaa ijoolleedha jenneerra ijoollee kana maaliif barbaachisaa yoo jenne inni tokkoffaan dhuunfaa keenyattis macaafa Waaqayyoo dubbifachuudha. Abbaa manaa baate manaa dhuunfaa isaaniitti yeroon qaban taanaan macaafa Waaqayyoo dubbii Waaqayyooti Waaqayyoo wajjin yeroon qaban taanaan hir'uun tokko jira jechuudha. Macaafa qulqulluu kana kan dubbifattee keessa baatan jirtu seera uumamaatii amma mul'ata Yohaannisitti mee harka ol qaba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 taana irratti fakkaata. Garuu dubbifachuun nurra jira. Egaa mangistii keenya kun kan ittiin bullu, kan ittiin jiraannu, kan ittiin deemnu, waa'ee gaa'ela keenya, waa'ee maatii keenya, waa'ee jireenya keenya, waa'ee jireenya warra kaaniis kan nutti dubbatu kana qabna. Waaqayyo kana nutti dubbata. Waaqaaf lafi hin darba, sagaleen isaa hin darbu. Bara baraan jiraataa isa ta'ee dhuunfaa keenyatti Waaqayyoon dubbifachuu gaa'ela keenya wajjin abbaa manaa fi manaa wal bira taa'anii wal bukkee taa'anii moobaayilii keessan achi darbadhaa gataati gaafa sana wal bukkee taa'a akka namni tokko biraas hin waamnetti. Abalutu kufee, abalutu ka'ee, abalutu du'ee jedhanii akka waan tokko itti himnetti. Gaafa sana wajjin qaxaroon keenya Waaqayyo wajjin haa ta'u. Hin godha Waaqayyo. Guyyaa 6 hojjettanii yoo waan isin barbaachisu hin arganne ta'e guyyaa tokkotti dabaltanii waan tokko waan argattan hin qabdan. Kisaaraa irraa kanaaf. Bu'aa hin qabu. Bu'aa kan qabu hojjennee yoo dabarre garuu ofii koo irratti hin argan. Egiin macaafa kana baree, egii waa'ee maatii kana bareeni bu'aa argadhe. Amma gaafa nuuf akka kanaan dubbadhaa boqonnaa wanta argadhee fi amma baay'ee utuu guyyaa guutuyyuu kana maleeyyuu haasa'uu nan danda'a jechuudha. Gaafa nuuf garuu hojiirraa wanta nufee fi itti sagaleen koomti kuniyyuu nu barbaachisa akka dhuunfaatti, nu barbaachisa akka gaa'ilaatti, nu barbaachisa akka ijoolleetti. Ijoolleen isa kana nurraa baru wanta ta'eef. Mee faarsaa Daawit faarsaa waatii Waaqayyoon sodaatu jaallatu faarsaa Daawit faarsaa 128 tu dubbifamuu dhageenyee isa kanaan xumuruun mokkoraa. Faarsaa Daawit 128. Tole. Faarsaa Daawit 128 tokko kaaseen dubbisa kasedha maqaa Gooftaan. Namni Waaqayyoon sodaatu hundinuu inni karaa isaa irra adeemus gammachuu qaba. Wanta harka keetiin itti dadhabdee argatte hin nyaattaa, ati hin gammaddaa, gaariittis hin jiraatta. Haati manaa kee mana kee keessatti akka muka wayinii ija godhatu hin taati. Ijoolleen kees naannoo maaddii keetti akka lataa muka ejersaa hin ta'u.
kunoo namni waaqayyoon sodaatu akka kanatti in eebbifama. Waaqayyo tulluutu wanirraa si haa eebbisu, bara jireenya kee guutus Yerusaalem bal'inatti jiraachuu ishee argi gammadi. Ijoollee keettis argi, nagaan Israa'eliif haa ta'u jedha. Eebba jirama maaltu raddan? Namni waaqayyoon sodaatu maal argata? Eebba argataa, nagaa argataa. Horiidhaan bituu hin dandeenyaa eebbaaf nagaa? Hin dandeenyu. Ijoolleen keessis akka muka ejersaa latuu naannoo maaddii keetti naannaa jiru. Haadha manaa keettis abbaa manaatiifis eebba jechuudha. Mana eebbaate jechuudha. Seera keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 12-13 yoo laaltanii waan 5 nu ajajachirratti sagalee waaqayyoo. Har'a waldaa kanarraati, waldaa Abnezer irraati waaqayyo waan maal barbaada laata? Maal barbaada laata? Galaa dubbifadhaa, amma garuu tokko tokkoon isinitti hima. Inni tokkoffaan waaqayyoon sodaachuudha. Harka kanaan raanfattanii kan gabaa dhaqxan jirtu yookiin shooppii gabaallee akka biyya keenyaan deemta isin shooppingii deemtu malee. Namni raanfattee deemu jira? Hin raanfattu? Hin raanfannuuni? Akka goona gaamma qabadhaa amma hundumti keessan quba keessa isa guddaa. Waaqayyoon sodaachuu, karaa waaqayyo irra deemuu, waaqayyoon jaallachuu, humna ofiin, jireenya ofiin, lubbuu ofiin waan hundumaatii waaqayyoon tajaajiluu, seera waaqayyoo fi abboommii waaqayyoo eeguu. Abboommii waaqayyoo fi seera waaqayyoo eeguu, lubbuu ofiitiin, humna ofiitiin, jireenya ofiitiin waaqayyoon tajaajiluu, akkasumas immoo waaqayyoon jaallachuu, akkasuma immoo karaa waaqayyo irra deemuu, akkasuma immoo waaqayyoon sodaachuu. Yeroo baatanis yeroo galtanis abbaan manaas haati manaas kana dubbifadhaa. Nami kaarraa irratti caaffadhaa jechuu koo miti. Kanuma cuufii barreessachuu hin dandeessu. Anamma ganama yeroo tokko dagadha malee yeroo tokko ka'eeni kana hundumaa nan godhaa hin jedhaan karaa yoo irra jiraarraa. Jaalala yoo raawwachaa jira, yoo hin jaallachaa jira, ofii qomoo waaqayyo hin jaallachaa jira. Kanaaf waaqayyoon sodaachuun eebbanni fidu faarsaa Daawit faarsaa 128 irratti argineerra. Maatiin waaqayyoon sodaatu manaan alaan waan hundumaatiin akka eebbifamu. Waaqayyo iddoo sanatti eebbasaa akka ingalaasu, eebbasaa akka roobu. Karaa waaqayyo irra deemuun karaa waaqayyo sakam, karaan biyya lafaa sakam. Karaan biyya lafaa karaa baay'eedha. Ijoollee dargaggoof karaan biyya lafaa maal fakkaata? Ijoollee warra dhiiraaf warra dubartootaaf karaan biyya lafaa maal fakkaata? Abbootiidhaan maal fakkaata? Harmooliidhaan maal fakkaata? Abbaa manaan maal fakkaata? Karaan biyya lafaa. Nummoo karaa waaqayyo irra deemaa jedha. Karaa waaqayyo sakam asitti. Hundumsaa hoo cabbiidha yoo jenne cabbii kana keessa waaqayyo jira. Ameen. Cabbichuma keessa hojii hojjetan waaqayyoon immoo jaalladhaadha. Humna keessaniin, jireenya keessaniin, lubbuu keessaniin waaqayyoon tajaajilaa. Horii keessanii waaqayyoon tajaajilaa. Gochaa jirtu kana hundumaa. Haa ta'u yoo malee kana hundumaa gahaa miti. Har'oo guyyaa guyyaatti barbaachisa kun. Inni shanaffaan abboommii waaqayyo immoo meeqa akka ta'e isa lubi keenya sin barsiisuu hin danda'u yeroo kan biraa. Abboommii waaqayyoof seera waaqayyo nama ennaan eebbatu jira. Abboommii waaqayyo tamitti ennaa jedhaniin Maanu'ee fi haati manaasaa. Nu hin beennu ijoollee gurra ishee qabanii harkisu moo lafarra? Funyaan ishee qabanii harkisu moo? Attamitti ijoollee guddifna waa'ee ijoollee hosi kadhannee hin beennu jedhaniitu waaqayyoon gaaffii gaafatan. Waaqayyo dhufee barsiise moo hin barsiifne? Inni Maanu'ee fi haadha manaasaa barsiise isiniin hin barsiise. Inni Abrahaamiif Saaraa geggeesse waaqayyo isin geggeesse. Inni nu uume waaqayyo tikee keenya. Waaqayyo waan hundumaa gochuudhaaf isa kana hojjeta. Yoo nuyi gaa'ila keenyatti bullee gaa'ila keenyaaf abboomamnee kana hubannu immoo abbaa manaa baate manaa walitti hin bu'an jechuu miti. Walitti bu'uun hin danda'amu. Dabanii dhiifama wali gaafachuudha. Yoom guyyaa guyyaatti waan balleessineef hin ta'in
waan hin balleessiniif iyyuu yoo abbaan manaa balleesse inni dhiifama naa gaafatu ittanii na eeginaa abbaa manaa qo'ee ganama na gaddisiiftee turtee amma dhiifama sii godheeraa jedhaa siree keessan teebbifama mana keessan teebbifama dhala keessan teebbifama haadha manaa ko ganama si gaddisiiseen deemee amma dhiifama naa godheedhaa tudhattanii gara golaa gara siree keessa hin naqin mana nagaatti galtu gola nagaatti galtu gurduuba nagaatti galtu ijoollee nagaatti galtu waan tokko isin dhaama diraamaa tokko hojjedha yeroo baay'ee ijoolleen warri ijoollee qabdanii addana jiranis iddoo kan biraa jiran isarra bilbilaati intala ko ilma ko sin jaalladha ati bifa waaqayyootiin uumamte si waaqayyootu naa kenne ati ka waaqayyooti kennaa waaqayyooti sin jaalladha wettanii maaliif na jaallatta abbaa koo maaliif na jaallatta haadha koo jedhan yoo isin eekamanii ada bilbila koo isinii kennaa natti ma anatu iddoo keessan eekamama eebbisa sanyiin keen jiru bareedduudha yoo intala keessa hin jettan bareedduudha ani edaa bareedduudha jedhu bareedaadha yoo ilma keessan hin jettan bareedaadha jedhu haadha manaa keessan immoo harra kaati ati bareedduu waaqayyoon fakkaattu waaqayyotti aantee dhalatte intala waaqayoo naa kenna sin jaalladheedha sin jaalladhaan rakkinan qabu asii biyya keenya garuu makaraa guddaadha I love you jedhu addanaati yoo oromiyaa dhisanu sin jaalladhaani sin jaalladha innaan garaa keessaa jaallachuudha soba miti soba waaqayyoon barbaadu mana sobaa hin jiru girmaa kabanii jedhu namicha tokko qeesii barennee ambootti ergine amma fatanaa dhaqee fatanattiin immoo tiruu foorsii qabdii dhugaa fi soba qabdi ishee dhugaa sana dhugaa hedheetu fatanaa darbe mana tamaarii guyyaa tokko hin galleef abdii isiitti ma yoo dhufe keessa abdiin maali girmaa maaliif hunduma isaa dhugaa ittiin mana waaqayyoo keessa sobi hin jiru ka asheetii masaatu dhufe jechuun amma eessa ira immoo sobi immoo eessa ira wal goomsuun waaqayyo namarraa ifatu malee isaatiin akka jedhe namicha tokkotu gurbaa abbaa isaatiin obbo koo jedhaa obbo hedheetu ennaan siifi asiralaqaa tokko si gaa jedhe nuyi birgeeda tokko nutti shuman iyyuu hin danda'anii baay'ee rakkatu inni nu duukaa jiru waan hundumaa ciree lafa ishee naqa waanta ta'eef jedhan maaliif inni dhimma hin qabu akkuma biyya lafaatti jiraata waanta ta'eef yommuu nuyi kan waaqayyo taanuu diina baay'ee qabna firaku lallabaan tokko akkana jedhe guyyaa seexana baasaa oollee ugallu balbaarra dhaabatee nu eeganni immoo karaa ijoollee karaa ollaa karaa firaa karaa mana keessaa karaa dhamanaa karaa abbaa manaa mana keessa taa'ee nu eega eewu ajjireen karaa maskootii malee galti barri malee galti maskootii yoo cuftanii hunduma galti isheen maqaa yesuusiin garuu sin dura dhaabattu maqaa yesuusitti waamnaa hin danda'ama galanni isaaf haa ta'u yaa fira ko baay'ee sin jaallannaa utuma mi'aawuu dammatu mi'aawuu mara godhanii asoo irratti hin dhaabaa galanni waaqayyoof ulfinni waaqayyoof haa ta'u baay'ee sin jaallannaa ati manaa koos baay'ee sin jaallatti anis baay'ee sin jaalladhaa waaqayyo jedhe immoo gaaf tokko immoo akkuma kana wal argina ta'a yoo inni sagantaa nuu bane yoo inni immoo kottaa hojjedhaa wal gargaaraa wal tajaajilaa walii dhugaa baay'ee dhumnee dhugaa isinitti baanaa waa'ee jireenya keenyaa qofa akkas barsiisuun likkii miti garuu egiin dhufe immoo waan tokko wal gargaarra jedhee waan dubbadhe waan an balleesse hundumaa dhiifama naa godha waan baalagee waan an dubbadhe hundumaatiifis dhiifama naa godha garuu waaqayyo bara baraan kan isin eebbiseera eebbifamtaniittu ammayyuu dabalee isin eebbisu waaqayyo isin eeguu isin tissuu waaqayyo maa isinitti ba'u eessa akka deemtanii eessa akka jiraattanii waaqayyo isinitti argisiisu